السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلاما وغيرات سنين جدا فاروق ربي نما يسا صداتوف جنة تاسيسية نما يسا جدي أمو يبدأ تاسيسية درجة كافرة دارا بدبين فوت تاسيسية إن شاء الله وهي دنيا إسلام ما كستي درجة يسين كبسيني هنو بربادي حقسين نما شاقلتو سيني فينو بربادي لاني فتني أكراتين دوني أكهروني من اسمي ودا hundaaf daakan qalbiidhumaa hundaaf daakan qalbiidhumaa yoo haasawaa oolle namatti dhabama dubbii asiin gabaabsuuf malu amma jalaa yoo dheeratti ni yaa'in beeku inshaallah yaanni ilma namaa kun bakka nama qoodama tokko duniyaa tanaaf yaadda'uudha tokko ammoo tuhuu akiraaf yaadda'uudha ilmi namaa waa sadiin qalbiin isaa waa sadiin qalbiin ilma namaa waa sadiin haguugamee jira tokkoffaan gammachuu sadaffaa yaada gammachuu yoo waa argatu qabeenya way argatu gammadu akka isiin fatanaaf itti dhuften beeku gammachuu duniyaa yoo argatu gaafa gammadullee yookaan bakhiila rabbi isa godha garbuu fi donna yookaan bakhiila sukkuumanii nyaatanii jedhan rabbiin quraana keessatti inna allaha la ghaniyyun hamiid durummaa faarfamtuu wanni jedhee fi durummaan sun abaaramtuu ta'uudha rabbiin warra akkasiin hin godhini إن شاء الله سادات الناس في الدنيا الأسخياء وكما جاء الإمام الشافعي علي بن أبي طالب جبان ما جتون الدنيا كيستي نما أرجاء راجع أرجاء اللي وسنجر وأرجاء مراتا سيوتا اللي لفظوتا كما ربي القرآن كيستي ولا تجعل يدك مغلولة على عنقك ولا تبسطها كل البسط جد مكان دين يوم اللي دون تاته جبما تاته يوم اللي أرجع تاته وفي ميدمته فتقعد ملوما محصورا سينا تاته لفتيتا إن شاء الله وبنينا آخرة دنيا توني يو دلغنو أكنما أبرجرا تتي دلغني جولي تنا في اللي جولي حرف فبا كنا جولي ربين هذا فبا كني خان جولي ربين دنيا كستي جولي في دنيا توني نما بريجيس قرو أكنا هاجم مالي أبولين كيا أصل الجميع جدا أصل الجميع الخطايا حب الدنيا جدا هندين مرة موتوه معصية هندين مرة معصية جال الدنيا مجالته جدا هندين أموتوه فتنا وكقرماتا منع عشر الزكاة زكاة أوجته منع العشر والزكاة يجون زكاة أوجته لا زكاة أوجتون بلا بد من مفيدي نمني قرينا ما دنيا ولي كبي دنيا زكاة سنين لرامبا سورة بين وياك يا ما بوفا بودا وهي أفان جدو سكنا كبين يكيف هاتنا بروجرت سنة كيسانا كنو بيسنجري رجاء رتبها أكسيس سنبات يجون دنيا أما الحياة قصيرة لكن المصائب تجعلها طويلة جدا دنياني قباب دولا جرون دنيا قباب دولا لكن بلالين غرغرا يو ستي باياتو اسم قباب دو سن ديرتو ستي ساسيسا أكس دنيا وغمچون سفا دراساني كبينيا ولي كبو إني لما فهمو غمچو يو إسفار سن غمدو جيشو غافا إسفار سني كغمدو تاتي أمونا ميچي دلغان آخرا جلابا إذا أنما كانت مريا أيچو نا أرغي جيچون برا يو أدى صلاته وإني صلاة في تلين أرغمي قالوا يونما ولين صلاة يونما صلاة جيسو صلاة كان سيسو تجدي صلاة وانا كذيدي جرو دنيا كيستي دنيا برباچس دودا نما أكاتا تفيدا مبيكي دنيا نما تقوم تجرا دنيا أكامي نما تفتي جراني غافتا دنيا أكاتا اتنما تفتو ganama yoo waan bahanii tiniin gabayaa keessa taa'u namni adda tokko lama sadii afur akkasitti baay'achaa deemee waa sirraa bita akkamitti dhumtii jennaaniin achuma hafi ammallee namni sibiraa kabsirraa bita sun yaa'ee sibiraa gala akkasitti dhumatti fakkiidha ba akkamitti horatan jennaaniin haadha afoon footaa duubaan ammoo ibiddiin gubaa jechuun akkana jechuun hin nyaatallee isimarraa nyaata isimarraa dalagattallee jechuudha achiin keessaa nyaata asiin afoon dalagattaa jechuudha kanaaf duniyaa yoo qabaatte namni salaatuu danda'a fakkeenyaaf yoo duniyaan qabaanne salaatuu hin danda'u mee uffata kun amma kun duniyaadha kun iyyuu surreen duniyaadha wanni irra salaatu sun illee duniyaadha waan akkasiiti
wanni kamiyyuu duniyaadha jechuudha. Garuu duniyaan tun akka isiin nama shaagaltu hima beeyna. Alhaasil namni mutawassixa ta'uu giddu galeessa ta'eetiin jiraachuu waan akkasiiti. Akkas wayyaa jiruun duniyaa tun fatanaa baadhatti. Fatanaan baadhatuun isii kun wallaahi isin ajaa'ibaa. Jiruu duniyaa kana qilleensuma si keessa jiru kana jedhanii harganan beekanii cadhisaniitumaan harganan qilleensumayyuu hargananii qilleensumallee hargananii hafuura baafatanii addunyaa kana gubbatti namoonni isin faarsitan ka akka Albert ka akka Bill Gates kunniin warroonni sooressi kunniin Profeesar Longo ka akka Macfadden kunniin namoota yeroo baay'ee kufaatii sanirraallee baratee addunyaa kana keessa dabale. Kanaaf ani kufee namoonni darbitu jettee fa'a garaa muratini Albert tokkoof tokko miidhannaan tokko jedhe yoo itti amante tokkuma ta'aa jedhe barsiisaan hifatee ari'ee haati mana barsiiste amma kanatti duniyaa hunda fayyade. Bill Gates illee addunyaa kanarratti gammachuu dhabee jedhe gammachuu dhabee durba addunyaa babbareedduu waliin bulee homaa gammachuu dhabee nama rakkataa gargaarii gammachuu argadhee jedhe subhaanallah. Garuu kaafira nama tokko yoo nama gorsan beetanii فهم الناس بقدر عقولهم وانو اسم بيتني مسنيه برباديت وانو اسم نمونا مسن جالة الكرمو كيسان لها يوفا وانتو تقرقرا يوغا فتن وانسان ران إيقا مفعلوا بتني أكسي ربي القرآن كيستي يعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب جرون دنيا تابعا يا ربي جرون دنيا تابعا ولا هون سيشاغلتي بيزي سبوتي يا ربي القرآن كيستي وزينة bareeduma jalisi bareedduudha wayita asirra jirtu kana si shaagalti bareedduudha yoo ijaallartu ija si guutti ofisi harkis daa'ima yoo akkaan tuqe ijoolli si dhaba si cabaamu si cabu maaliif ija si guuttu dhalaa guddoo takka yoo bakka ija keessi babbareedde taanaanii dhalaa guddoo ajnabii bakka waliin bakka waan ballaydeef waliin buluullee carraa akkasiillee waan argattuuf saniif rabbiin haraama godhe. Rabbiin quraana keessatti walaa taqrabu zina zinaa dalaguu yuu miti ittiin dhiyaatinaa jedhe dhungatuun harka isii tuquun kunniin amma silaan baqqaa ture osoo walaa tafaalu zinaa osoo jedhee rabbiin jechuudha. Zinaan hojjetina osoo ka jedhu taate walaa silaa harkaan tuquun dhungatuun kunniin ta'a. Garuu rabbii waan beekuufi xixiqqamarra ulatteetii dheeda barattii jedhan jabbiin suutuma suutaan harkumaan tuqee dhungatee malumaan waan akkasii wanna jedhaafi rabbiin walaa taqrabu zinaa jedhe zinattiin dhiyaatinaa dalaguu yuu miti ittiin dhiyaatinaa jedhe maraafuu bareeduun wanni jedhe san irratti kaase ija nama guutuu keessatti watafaafurin sababu tafaafurin sababaa waan ittiin ufdhaadhan jiruun duniyaatu baynakum jidduu keessanitti watakaafurun fil amwaali wal awlaad baay'ifachuu qabeenyaa fi ijoollee keessatti waan akkasii jiruun duniyaa kamathali ghaythin فكيني سيا أكروباتي جل ربي أعجب الكفار أعجب كجالة تيسي الكفار قبري كجالة تيسي ربي سبحان الله أعجب الكفار كفار جل مالي ربي وامي جنانين قبرين قرين بفهم الله قبري مالي في كفار مالي في جلناتي كفار جتو معنى كيستي من الكفر وان الستر وان ليس ويد جري مال بوتري ويتا قطة كاتي ميران فجأستي كاتي بيه إرادة جاستي ميران سنيرة سنيف ربين كفارة يكون لويسو جتون أكما جري أكنت لويسو جتون وروني كافرا سنيلي أكما وروني حقا لويسن سنيتي تنين اللي ميران بيه إرادة جاستي سنيفي ربين كفارة جري مالي وان برات تنفقتني أعجب الكفار نباته بكلا نساء بكلا روبا سالي خبري تشيسكا ومن جالته يجو وانا كسي جنون دنيا جو نباتو بكلا نساء كجالة تشيسي جو خبري تشيسي ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج ايغنا هنغو غوغوني سن فتراه مصفرا تسنغرتا مصفرا قالچه توتيري ثم يكون حطاما تقوتري امو چچباتا جنون دنيا لي اكل مثلا غافر ومتو بريدة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ربين دابة بريدة ست وليسون دابة بريدة ست وليسون ثم رددناه أسفل سافلين جلي تسدي بس ربي غافا
rabbiin sun uumu akkasitti sun uumee ka'e jalee jala deebi'u jechuun maal jechuudha xiqqoo turtee jennaa wayita deemtu duwidaan gadi jetta duwidaan wayita gadi jettu sani durallee abbaan keenya biyyee irraa uumameemi biyyee gad deebi'uu kee mul'isa akkanatti akkana deemsisu ulee qabataa biyyee gad deebi'uu mul'isa waan akkasii barii akkasii sanillee beekumsa achi irraa fudhatan sababaan duwidaan gad jedhu kunoo eessarraa dhufaa yoo kanaan jettan taate namni wal qunnamtii saalaa baay'isu jimaa'ii namni baay'isu hatti jaartiin halaalaallee haa taatu jimaa'ii namni baay'isu ulamaan gurguddoon irra walii galanii jira waan kana irratti dhibee waajaa har'aa dhuftee jedhan tokkoffaan jimaa'ii wal qunnamtii saalaa baay'isuudha jedhan lammaffaan ammoo hirriba halkanii rafuu dhiisanii guyyaa rafuudha jedhanii waan akkasiiti nyaatallee baay'isu nyaata humnaa ol nyaatuudha kan ani ahammiin kiyya gara biraa waa'ee duniyaatiif dhufee akkas insha Allah jiruun duniyaa akkas deemtee gaafa kaan biqilaan sun sirti bareedde dura kana sirti bareeddi booda immoo si shaagaltii jechuudha waan akkasiitiin insha Allah jaalatamtuun duniyaa xiqqoo rabbi siif kenne jaalatuudha obboleeyyan kiyya xiqqoo rabbiin siif kenne jaalatuudha haqiiqatan rabbiin kitaaba keessatti maal jedhee rasuuli alayhi salaatu wassalaam شوف أمتاتي فو إن لكل أمة فتنة شوف أمتاتي فتنة تجرا مقرتي تجرا فتنة أمتك يا دنيا لجدًا أكسي ولما نقولون لكي دنيا تنوان بكنيف دنيا تنوان دمتا دبني كاكا سفيان الثوري فلا قالت أموتهم ما تيجرانيني أموتهم ما تأمر باري جراني من دي كدتني جنان هندي ده قاف كان سأجيسنا جنانين ينتا جري صداتي mala baafate sodaa akkasii illee osoo hin ta'ini halkan san badee biyya biraa dhaqee gabaree ta'e gabaree bakkeen itti ta'e sun ammoo dalagaan isaa timira kana hojjeta abbaan timira sanii gaafa kaan osoo inni akkasitti dalagu akka inni Sufyaan as-Sawrii ta'e hin beeku na alima jabaa nama beekamtii guddaa qabu akkasitti gaafa kaan teebira tiyatana barmee ooftuu ta'uu irraa jedheen abbaan timira sanii Sufyaan as-Sawrii nuu osoo argeeti mira tiyatana nyaataa jedheen Sufyaan as-Sawriidha Sufyaan as-Sawrii akka ta'e hin beeku jennaan dhima jalaa cadhise ani barti mira tiyatana iyyuu nyaanne iyyuu urga dalagee iyyuu qammasee iyyuu hin beeku dalaguu malee jedheen Sufyaan as-Sawrii ati gabricha ajaa'ibaati maqaan kee eenyumee jedheen maqaan kiyya Abdullaahi jedheen nahnu kulluna Abdullah nuti martinuu gabricha rabbiiti mee eenyumni maqaan kee jennaan Sufyaan as-Sawrii Allahu akbar edaa Sufyaan as-Sawrii siimaayyuu jedheeni fuudhee manatti galatee akkasitti fidumaatti jabeessee waan jedhee woroonni duraanii akkasitti duniyaa waan beekaniif duniyaarraa hajaan qabanii ka akka Ibraahim bin Adham fa'a qabeenya guddaa warri mootummaa kun itti dhufee warroota rakkataa atiin beeytaa uummata kanneen itti kenni jedhanii itti fidanii jennaan ani barbaadu duniyaa lakki jedhee duniyaa asinnatti kennitanii qoodinaan jettan kan maaliifi sababaa sanii ansinirraa fuudhee duniyaa tana sinirraa fuudhee guyyaa qiyaamaa duniyaa hoo ati kennitee zakaa jedhee yoo rabbiin isin gaafate bara Ibraahim bin Adham kennina jedhanii zulmiin sun anarra deebitii sababaa saniin isinummaan abbammaan dalage isinummaan kennaa jedhee qabeenya san ofirraa dhoobe kanaaf jiruun duniyaa tun yoo akkana ilaalan tun waan keessa turan nama fakkaatti yaa obboleeyyan akhiraa jabaadhaa ammallee garaallee qotatina jiruu duniyaa hirribayyuu yoo erkatte malee hirribnuu sin qabu cinqama malee waan argatan jechuu barbaadeeti du'allee akka tasaatitti argatanii nyaannillee nyaata nyaachuuf kaachuu barbaachisa nyaata yoo nyaachuu barbaade kaachuu barbaachisa yoo kaayatte waan kaayatte san fudhattee nyaatta malee waan hin kaanne san wanna jechuun barbaachisu garaa muratina qaalicha tokkotu kutaa 10 barata kutaa 10 kana osoo baratu hin kufee ufajjeessa jedhee deeme qabxii tokko tuqaa 8 fidee deemee bosona keessa osoo deemu shayxaanaa wali dhufan aboo maal taate jedheen bare akkana kufee ufajjeessa jedhee qabxiin teemee tokko tuqaa 8 ayyee bakkana taatu taate naannootu qabxii xiqqeeshuu sanan barbaannu ufajjeesuyyuu osoo barbaaddee silaasi gargaaraa qabxiin kee ol la'aanaa ta'uu barbaachisaa jedheen jennaan bakka namichi ufajjeesullee carraa argataa hin jiru jedhee uf duuba deebi'ee ammallee garaa muranne hin baratee wannoo ta'e shifeera ajirii ta'e gaafa kana kanaaf isinillee akka gurbaa
tokko gurbaa wayiitu jira kashlabbeedha. Birrii xiqqoo wayii qaba. Haati akka malee manaa dhukku. Qumaarii taphachuuf deemee qumaarii taphatee deebi'u as deebi'ee haati duute. Osoo baraati ummati haakimii fidee jiraatee jedhee seenee. Waan tareerra seenuu hin bu'aan qabu. Kanaaf hadduma tana ibaada jabaadhaa. Hadduma kana waa hunda keessatti carraaqadhaa isinii jechuu barbaadeeti. Miima sanan fakkeenyaa fi jiruu duniyaa kana keessatti dalagaa qofa dalayda. Qormaan hin jiru. Akhiraa immoo qormaata dalagaan hin jiru. Falaw anna lanaa karratan fanakuuna minal mu'miniin jedhe. Kanaaf jabaadhaa isinii jechuu barbaada. Ofirra dhaabadhaa. Qaallichi wayii maraatee jedhama. Maraateeti obboleessi isaa baankii keessa dalagaa gaafa kan maraate kun baankii dhufee jennaaniin birrii itti mul'isu obboleessi haala kaawwatti dhiisan jedhee birrii kana mara afoo kaan warri baankii kuwwan abboo birrii kana namichi nu jala cicciree fixaa dhiisaa jedhanii lakki waan godhu birrii kana afoo kaayaniiti lakkaa'ee gaafa lakkaa'ee fixe namichi kun fayye wanni inni irraa maraate birrii irraa maraate jechuudha. Kanaaf isinillee battan isin namni isin jaalatan warri durbaa warri dhiiraallee namni isin jaalatan nama rabbi sodaatu. Namni rabbi sodaatu wallaahi yoo isin jibbillee rabbiin ofirra sodaatu isin hin miidhu. Namni duniyaa qabu ka rabbiin hin sodaanne duniyaa san qofa laaltan malee isin rabbiin hin sodaatu gaafa isin jibbillee akka malee isin miidhu. Rahmata isiniif hin qabu akkuma hantuuta ulfasii wajjin ajjeesan san isin godha. Kanaaf mudhadhaa uf jabeessaa isin jechuu barbaada. Uf duuban deebi'inaa inshaallah wanni duniyaa silaa waa baay'ee dubbachuu barbaada. Laakiin isin kana hifataa fi kan mana jalaa dheeratee daqiiqaa 16 ga'e akka reefsiniin jedhe isiniin gabaabsaa jedhee ture. Naa jabaadhaa rabbiin isin waliin haa jiraatu.